Ashamaa jirra jirtu hordoftoota koo nagaa qabdu bakka jiraatanii anillee nagaa kooti. Har'a jechuudha maal isinitti agarsiisa? Akkamitti nama hordofnaa, nama nu hordofaa jiru immoo akkamitti beekna? Yoo beekne immoo akkamitti of jalaa baafna kan jedhu isinitti agarsiisa. Isinii gala miti? Akkamitti nama haasa'u, waan namni haasa'u akkamitti hordofuu dandeenya silkii kallachaatiin? Akkamitti namni immoo nu hordofaa jiraachuu beekna? Yoo namni nu hordofaa jiraate immoo akkamitti of jalaa baasna kan jedhu isinitti agarsiisaa gadhuma na waliin tura. Warroonni maatiin ta'in jechuudha, warroonni subscribe-naan godhin iddoo kanarratti subscribe-naaf godhaa, mallattoo ishii kana ol kan jettu irra godhaadha. Sanaa booda barnoonni hani gadhiisu guyyaa guyyaan sin bira gahaa jechuudha. Haga har'aa keessatti barnoonni sin darbe iddoo viidiyoo jedhu kana tuqaatii seenaa irraa baradhaa sinin jedha. Viidiyoolee hedduu jira. Seenaa irraa baradhaa sinin jedha. Viidiyoo koo laayik godhaa, laayik gochuu hin dageetiinaa sinin jedha. Kana barnootatti sin dabarsaa. Viidiyoo koo laayik godhaa akka namni argee irraa baratuuf jechuudha. Akkuma sin barachuuf jaalattan namni biraallee akka irraa baratuuf laayik godhaa sinin jedha. Amma akkamitti akka nama hordofan isinitti agarsiisaa. Yeroo kana namni namarratti gubuu waa tokko feesbuukii waan garaagaraa namarratti gubuuf xiyyeeffannoo godha osoo hin taane akkamitti silkii namaa xalafuu, akkamitti silkii namaa hordofuu, akkamitti waan namaa keessa galee ilaaluu kan jedhu kana namni hedduun kanarratti faashiniin ammaa isa ta'ee jechuudha. Kanaaf waan kana immoo beeknee namni illee akka nama xalafu beeknee xalafamuunis waan jiru beeknee illee warri hin beekne beektanii of eeggannoo godhachuun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo ammaa kana wantootni garaagaraa babal'ataniiru waan ta'eef waa baay'eedhaan nama hordofuun ni jira jechuudha. Kanaaf akkamitti beeknee hordofuunis otoo beeknu akka namni immoo nun xalafneef of eeggannoo godhachuu qabna jechuudha. Kanaaf amma sin agarsiisa. Iddoon nuti akkaataa nuti namni nu hordofu nama hordofuu dandeenyu isa kanarratti jechuudha. Silkii kallattii jechuudha. Achirra xumna. Ergaala kanaan irra gallee jechuudha. Amma jalqaba irratti nama nu hordofu akkamitti beekna kan jedhu nama silkii keenya fudhatee waan nuti haasofnu iccitii keenya haasofnu waan nuti nama wajjin haasofnu akkamitti beekuu dandeenya isa jedhu jechuudha. Nama sin xalafatee jiru jechuudha. Silkii isaarratti akkamitti beektu urjii xumna jechuudha. Sanaa booda masilaalii xumna. Sanaa booda jaa tokko sirii gala miti seera agadhumaan hordofaa jechuudha. Yoo namni keessa jiraatis akkaataa of jalaa baastan akkaataa itti nama xalaftan isinitti agarsiisa. Ergaala kanaan xuyixaanii ammas masilaalii gootu. Amma jechuudha namni nu hordofaa jira, namni silkii isaarratti nu hidhatee waan nuti haasofnu ni argaa ni dhagaa kan jennu laaluufi jechuudha. Sanaa booda maal goona asirra xumna. Amma jechuudha kunoo haala kanaan nu baasee jechuudha. Noo jedha kiyyaa akkuma argitan kana otoo immoo nama sin hordofaa jiraate lakkoofsa nama sana asirratti siniif baasaa jechuudha. Siniif haa galuu as gubbaarratti lakkoofsa nama sin hordofaa jiru sana asirratti fidee sinii baasa. Kan koo amma namni tokkoyyuu na hordofaa waan hin jirreef jechuudha lakkoofsa namaa as gubbaarratti naan baafne jechuudha. Kanaaf noo naan jedhee jechuudha. Akkuma argitan kaal forwarding jedhee jalatti haala kanaan sinii fida. Yoo immoo namni sin hordofaa jiraate lakkoofsa nama sanaa as jalatti sinii fida tarreessee jechuudha. Abbaa isaa wallaaltan iyyuu lakkoofsa as jalatti sinii fida jechuudha. Kun sinii gale jedhee yaada. Masilaalii urjii ifama urjii masilaalii jaa tokko masilaalii haala kanaan nama sin hordofaa jiru adda baafattu jechuudha. Qabadhaa nama nu hordofaa jiru amma immoo lakkoofsa isaa yoo as jalatti argine jechuudha. Amma otoo namni as keessa jiraate noo hin jedhu otoo namni na hordofaa jiraate lakkoofsa fida. Kan ammoo otoo lakkoofsa as keessa jiraate akkamitti of jalaa baasna kan jettaniif isinitti agarsiisa. Akkamitti ofirraa cufna akka namni sun nu hordofne deebi'ee akka namni sun iccitii keenya hin dhaggeeffanne kan jedhuufi maal gootu masilaalii gootaniitu 002 masilaalii gootu ammas. Kun amma nama sana of jalaa baasuu jechuudha. Sinii gala miti? Kan nama hordofuu ganaan sinitti agarsiisa. Kana namni yoo nu hordofaa jiraate ittiin of jalaa baasna jechuudha. Sanaa booda asirra rukunna.
kunoo jechuudha amma namni nu hordofaa jiraatu keessa baa jechuudha. Yeroo haala kanaan itti galchine namni nu hordofaa jiru keessa baa jechuudha. Siniif galuu milkeeffadhaa kan ittiin nama hordofan kan ittiin akka namni nu hordofaa jiru laallu kan ittiin nama sana of jalaa baasnu jechuudha. Anamma kana sinitti agarsiise kan ittiin namni nu hordofaa jiraachuu adda baasnee beeknuu fi an ittiin immoo namni nu hordofaa jiraachuu ittiin ofirraa cuufnudha. Amma inni kun kan ittiin ofirraa cuufnu jechuudha. Asirra dhoofne namni sun keessaa baa jechuudha. Sinirra jiraata hin amma namni nu hordofaa hin jiru yeroo darbe ofirraa baasee jira jechuudha. Amma garuu kana duwwaa masinitti agarsiisaa jira. Akkamitti immoo nama hordofna nama tokko waan namni haasa'u silkii namaa waan namni iccitii nama akkamitti dhaga'uu qabna kan jedhu immoo akkamitti nama hordoftan jechuudha. Amma nama hordofaa waan amaa namarratti yaadaa osoo hin taane akka hordofamuullee jiraatee beekee namni of eeggatudha. Kan hin beekne jira kan beeku jira. Kanaaf akkamitti akka nama immoo hordofuu to'achuu akkaataatti dandeessa isinitti agarsiisa. Masilaalii tuqxuu ammallee masilaalii tuqxuu sanaa booda 6 tokko masilaalii kanaa booda maal gootu ergaala kanaan gashitanii lakkoofsa nama hordofuu barbaadanii sana asitti gashitu. Sinii gala miti lakkoofsa kana erga gashitanii masilaalii 6 tokko urjii fama urjii 6 tokko urjiidha. Kun amma nama hordofuu jechuudha. Amma ittiin nama hordofuudhaaf. Urjii 6 tokko urjii sanaa booda lakkoofsa namaa akkuma barbaade jechuudha asitti gashitu. Anamma yaadan asitti gashaara isinitti agarsiisuudhaaf. Ergaala kanaan lakkoofsa nama sanaa gashitanii maal gootu asitti masilaalii gashitu. Sinii gala miti dhumarratti lakkoofsa dhumarratti masilaalii galchitu. Jalqabarratti urjii 6 tokko urjii lakkoofsa bilbilaa masilaalii sanaa booda maal gootu asirra rukuttu. Anamma naaf fudhatu. Maaliif lakkoofsi kun sirrii miti isinitti agarsiisu waan itti gashee waan ta'eef naaf fudhatu. Kun akkuma argitan kana fudhatu jechuudha. Garuu sin jechuudha. Sin haala kanaan itti gashitanii jennaan silkiin namaa jechuudha. Sinii fidhamaa jechuudha. Sinirratti iccitii namaa beekuu dandeessu jechuudha. Hin xalafattu jechuudha. Haala kanaan nama sana hoo'idhattan. Akkasitti jechuudha. Isteeppiyaan isinitti agarsiise kanaan hojjetannaanii guutummaatti hordofuu dandeessu garuu irraa dogongortanii akkaataa itti isteeppii urjii masilaalii kana dogongorraan isiniif fiduu jechuudha. Kanaaf akkaataa isinitti agarsiise kana sirriitti xiyyeeffadhaadha isiniin jedha. Amma isinii galee natti fakkaata. Akka isinii galee abdiin qabaa jechuudha. Amma bartanii akkaataa itti namni nu hordofaa jiraachuu beektan akkaataa itti of jalaa baastan akkaataa itti nama hordoftan isinii gala jedhee yaada. Kan kun isinii galle immoo maaltu isinii gala? Kanaafi kanaas isiniin jedha akka isinii galu abdiin qabaa. Viidiyoo korraas akka barattan abdiin qabaa. Galatooma aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.